السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردو سكني أكمل نجاح في ياخسني هنجتا أكمل رمضان الرا نجاح قبضني في ياخسني الحمد لله أنيس نجاح رابك ونجروتي نجاح قبنا أرانت نجاح وني سنف تكشوا قبنا دفني جولة بيكويت خسرتي ركشة جرتوسن akka gartee deeggarsa gootanii fi akka gartee bakka jirtanii irraa akka sagalee taatanii fi akka mootummaan arkuu akka mootummaan dirba tokko gootaniif asiin karaa viidiyoo kanaan isiniif dhufne akkuma beekamu ijoolleen teenya yeroo hedduu biyyoota arabaa kana keessatti biyya Beirut, biyya Lubnaan, biyya Saudi Arabiyaa, biyya Yemen, Somaalee, Jabuutii keessatti namni keenya hedduu takka akka rakkachaa jiru nu beeytanii yeroo garaagaraatti ijima garaagaraatu as baha yeroo garaagaraatti ijima garaagaraas baha amma sogguu ati irraan fadhi gartee ijima biraatu gartee gubbaarraan dhufa gartee amma garuu biyya Kuwait keessatti waan amma deemaa jiru hedduu takka waan nama gaddisiisu haleessaa fedhee gadda waan miidiyaa gubbaarraa deemaa jiru ijoolleen san hedduu takka bikka malee akka jiraachuu jiranii fi makiinaa jala karaa guddaarraa gartee dallaa namaa jala akka galuu jiran hedduu takka viidiyoon isaan galakkisan garaa nama nyaata mee viidiyoo san walumaan laallee haas deebinu. Lammitiyya zubaalaa kana jala bullaa akkasumatti shaantaa kanallee argaa jirtanii akkasitti jirra nu qaqqaba lammitiyya nu qaqqaba Kuwait Froyna keessa mana barumsaa Froyna Kuwait keessatti akkasitti jira nu shamarran akkasitti baladiyyaa jalatti akkasitti jiraataa jirra nu qaqqaba nukaqqaba yaa obboleeyyan keenya nukaqqaba guyyaa sadiif akkasitti baladiyyaa kana jala bullaa waan nyaannu hin qabnu waan uffannu hin qabnu bakka itti uffata qayyaranullee hin qabnu nukaqqaba dhumaa jirra lammii keenya mee nu laala lammii teenya mee nu laala mee laala lammii teenya nu laala namni hija qabdan obboleeyyan teenya nu laala obboleeyyan teenya nu laala akkas jireenyi keenya makiinaa kana jala jiraanna jireenyi keenya akkas guyyaa sadiif akkasitti jiraanna yaa lammii teenya nu qaqqaba akkasitti jiraannu birmadhaa kana sirra jiraachaa jiru ammaantan as jala shaanxaa saayoo kan agartanii ta'e as jala faachisiisaa jiru as jala kanatti ijoolleen amma dhufte kanaas inni jiru kana isbaara kana faa biratte innaa akkasitti jijjarna kana keessa faajira waraabet lammii teenya akkasitti jiraataa irra ilaala jireenya nu keessa jiraannu jireenya horii jireenya namaa miti kunoo makiinaa jala akkasi shamarran Itoophiyaa Kuwait keessa jirru akkas taanee jirra mana barumsaa Froyna Kuwait keessa kan jirru akkas taanee jirra yaa lammii keenya nu birmadhaa akkasitti jirra lammii teenya nu birmadhaa akkasitti jirra embaasiin Kuwait waa tokko furmaata isinii gochuu hin dandeenyu nun jedhe lammii teenya nu birmadhaa ala kanaan jirra guyyaa sadiif halkan sadaffaa kunoo akkasitti jireenya horii jechuudha jireenya horii keessa jiraataa jirra kunoo makiinaa jala bullaa makiinaa jala teenya akkasiga jireenyi keenya kana ta'e kana fakkaataan isin jira lammii teenya nu birmadhaa sagalee nu birmadhaa du'aaf jireenya gidduu keessa jirra yookaan hin duune yookaan hin jiraanne jireenyi kana caalu hin jiru nu birmadhaa lammii teenya nu du'aaf jireenya gidduu keessa jirra ka du'ee wayya ka jirutti gidduutti rakkana jirra kunoo ilaa bakka nu teenyu bakka taa'umsa keenya argaa jirtu zubaalaa kana jala bulla shittaan dhukkuba caalu kana keessa bulla jechuudha asuma teenya nyaanna asuma teenya mee ilaala ija qabdani lammii teenya ilaala kun mana barumsichaati kun gibbii keessaa nu ari'anii zubaalaa jalatti nu ari'anii gibbii nutti qorlofatani argaa jirtu akkasitti jirra kana fakkaataa jireenyi keenya guyyaa sadiif nuti shamarran Itoophiyaawii
mana barumsaa Firaana Kuweetii keessa kan jirru kana fakkaata lammii teenya jireenyi keenya kana akkasitti jira yookaan hinduun yookiin hin jiraanne manni dhaalee furmaata qaba furmaata dhabne mana hidhaa wayya. Hayyega akkuma viidiyoo irraa agartan kanatti ijoolleen teenya hedduu takka karaa gubbaatti rakkachaa jiranii daandii gubbaatti rakkachaa jiranii bakka taa'uun malee taa'aa jiranii bakka taa'uun irraan bareedee taa'uu jiranii maqaa biyyi teenya maqaa guddoo san qabatanii maqaa Oromoo qabatanii maqaa lammummaa Itoophiyaa qabataniit daandii gubbaa galuu jiranii gartee biyyarraa akka itti dhufan san namni yoo beekee mootummaa waliigalteedhaan biyyarraa isaan kana kontiraataan fuudhee fidee fuudhee garuu asitti akkan taanetti rakkisaa jiranii sanuma wajjin ammoo asirraa fuudhee galchuu dhabuun isaa kun hedduu takka xiqqoo waan nama yaachisu kan immoo mootummaan akka itti yaadu jennaani isinis bakkuma jirtanirraa viidiyoo tana sheer godhuudhaan namni hundi arkee gartee akkasitti mootummaanis akka arkee isaan kanaaf iyyeeta dabarsutti osoonii fi itti yaadne ta'ittuuf viidiyoo tana isin waraabne hedduu takka isin galatoonfannaa viidiyoo tana nu daawwachuu keessaniif sheer godhaatii bakka gartee namni hundi jirutti sheer godhaatii ummanni keenya arkee akka walii dirmatu akka waliif sagalee taane akka waliif dirmachuu dandeenyu kan itti garsiifnu jechuu barbaadeeti guddaan galatoomaa nagaan naa bula.